Yoo akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota gumii bokkoo keessummaa lamaan qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyassi Dr. Uddeessaa Kerroo fi obbo Girjaa Boruu Sheekootii anka qopheesse isinii dhiyeessu Ashannaafi Goljaati. Waa'ee dhukkubsatuu hooggantoota Oromoo obbo Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqalee Garbaarraa wana jedhu itti aansuudhaan lola amma deemaa jiru kun lola sirna Minilikii lafa dhaabuuf deemamaa jiruu fi sirna federaalizimii diiguu moo maal akka ta'e irratti kanallee fi hubannoo isinii uumu jedheen abdaddaa. Inni gaaffin sadaffaan dhumaa qoqqophii National Secretary Advisor Robert O'Brien mootummaa Itoophiyaa irraa akka ka'anuuf amma mootummaan Ameerikaatiin gaafatamaa jiru kanallee isa kanarrallee hubannee isinii uuman jennee abdannaa. Sirba kanaaf booda walitti deebinaa laayikii fi sheerii gochuun dagatinaa. Ulfaadhaa wayyama. Bara jiraa jettu bara maaltu jira? Barri homaan taane nama walitti jira. Boora qarqaba baate hamtuu diinqa dabarte baratti bara durii tan sareen didde nyaanne tan harreen didde baanne ijeersa karaa buute jimma karaa jabuute higaan dhaladhee aaraa aariin garaa naguute gurchuu jalatti galti gadheen nutti malti gurchuu mataan gubate gareen yoo na hubate fardi garbuun lagatu barri darbuun kakatu harree dhukkubni dha'u kanaaf gangalatti gadhee garaan hin dha'u waan nyaatten gabbatti kakakii lumna dhibaa kakaan sooressa dhibaa baqachuun abbaa maatii dhibaa kijibaa muddamuuf dhibaa gaara baaroo gubbaa bofni diimaan lama ka'uu namaan jaaltu gonkumaa lammiin dina namaa. Mata koran kamneef ni taati matante yora perratate rakkaneen jiraannu biyyaarra dalanne tan keessa guddanne obseettoo jiraanne jiruu gabummaadha ammanaarra dhoofte karaa fete kootu goreegga lubbuudha ammanaarra dhoofte karaa fete kootu goreegga lubbuudha yaraabsi kadhanna yawaaqsi kadhanna lafee ilmaan teenna tan chaabde deebisi dhiigaa ilmaan teenna tan jiidde deebisi aduu bilisummaa hangaan lubbuun jiru ijaan nagarsiise bilisummaa hawee injifannoo hawee walabummaa hawee injifannoo bilisummaa hawee injifannoo hawee walabummaa hawee injifannoo yaraabsi kadhanna bilisummaaf ta'ya saba koo hin gabroome kan duraatu gaya sodaa lubbuutti yaateef galee manaa baya dubbachuu sodaateeti awwaalamaa gaya amarraanii dubbanna afaan keenya guutu ija hamtuun silaalte biyyeen ittaabulu inni maan yaadaati kan dhoksaan booyanii harka alagaatiin maaliif gabroomanii cubbuu baay'ee qabdaati ofirraa salaati hanga dhiigilmaan teenna bakka deemamuun cubbuu baay'ee qabdaati ofirraa salaati hanga dhiigilmaan teenna bakka deemamuun. Walabummaa hawee bilisummaa hawee injifannoo hawee bilisummaa hawee walabummaa hawee injifannoo hawee walabummaa hawee
Matagora kamnev nitati matante gora piratate rakane jirano biyara danane tanke sagudane obseto jirane jiru kabrumada amana radofte karafete koto gore kadubuda amana radofte karafete koto gore kadubuda ya rabsi kadana ya waksi kadana la fe il mantena tanjab de debisi diega il mantena tanjib de debisi adu bilisumma angalu bonjiro ijan nagar sise bilisumma we wala bumana we injifano we wala bumana we bilisumma we wala bumana we injifano we wala bumana we ya rabbi nagar sise bilisumma aftaya sabako inda brome kanuratu kaya sadalo potiyate gale manabaya dubachu sadate awala mataya amarani dubana afan kenya gutu ijam tono lalte biyende tabu ini manya dati kandok sambo yani harka lagati malika bromani Chupuwa ye kabati ufira salati angadin gilmate ja bakadebi ur Chupuwa ye kabati ufira salati angadin gilmate ja bakadebi ur 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 angadin gilmate Aya Studio. Shirioya inera keessummoota Nagaa kan fayyaaju. Baga keessummaa gumii bokkoo miidiyaa teetanii dhuftanii ulfaadhaa wayyamaa sudurumaan gara gaaffii deebii kennatti deebinnaa. Mee waa'ee dhukkubsachuu obbo Jawaar Mahammadii fi Baqqalee Garbaa quba qabdu. Hayyootiin Oromoo namoota akka Abdii Raggaasaas gammachuu ayyaana kolonii gammachuu dabalatee namooti baay'een wannitti mana hidhaa keessatti akka isaan yaalii dhaggannee fi dhoogganii jiru. Mee isa kanarraa maal hubattu maal daawwattoota kennaa ibsitu mee Girjoo jalqabime ulfaadhu wayyaa. Naya galatom gaafidan garuu amma yeroo ammaa kana keessatti waan gantooti teennaa yaada Jawaarii fi Baqqalee Garbaa warri amma mana hidhaa keessa jiru kun dhiba guddaa keessa dhiba cimaa keessa akka jiranu gurraan hin dhageenna. Garuu wanni akka jabaa nama ajaa'ibsee ammallee immoo garaa nama wareersu jaalleen obboleessi kenna ka bayta mirga Oromootiif dhaabate biyya Ameerikaa keessatti kunoo OMN kana afaan gurra ila kanuuteetu ijaaree maal deebi'ee biyyatti deebi'ee maaliif addatee Oromoo addate gosa fi addate saba fi addate biyya deebi'ee arda kunoo akka beekte nama diqqaa tokko diqqaatee akka nama salphaa mana hidhaa keessatti dhukkubaan rakkataa jira. Kun immoo waan baay'ee nama gaddisa. Amma nuti asii baanee Oromoo dubbanna jennee Oromoo teennaa yookaan immoo ayyaada keenya walii qoofna jennee kaanee
dubbanna garuu bu'aan irraa argatanullee yoo akkas waan akkasii ta'etu waan baay'ee gara nama nyaata. Namni keessa ati lubbuu itti dhabuu jirtu akka obboleessa keenyaa caaluu itti waraagame ka namni keenya guddaan baay'een ka dhiiga fi lubbuu fi itti dhabe. Gatiin isaa yoo akkasi waan akka diqqoo kala kasoota kwaatu waan beekta laaftu takka lafatti laalluu yoo ta'e baay'ee garaa nama nyaata. Oromoon kun Oromoon adda silaa humna itti godhattee lafaa kaatee inni warri kun mana hidhaasan keessatti adduma hidhaasantu ulfina guddoon kabajaa guddoon akka karaa intarnaashinaaliitiitti beekta seera intarnaashinaaliitiitti jaalli isaanii eegame waan isaan barbaachisu isaaniif kennuu barbaade karaa intarnaashinaaliitiitti. Maan kabiraa tokko innaa dadhabne warri international red cross namni kun amma siyaasa gubbaa hidhamee jira. Siyaasa gubbaa sababa siyaasaati. Warra internationalitu waan isaan keessa jiran akka seeranii ilaalan. Itti silaa xiyyeeffannee kaanee gaafannee wanni kun akka nu godhamtu nu barbaada. Yeroo ammaa kana keessatti waan inni keessa jiru beekuu hin dandeenye. Maaliif warri isaan geessuuf muratee lafaa ka'ee jira. Kuni maali fedhii isaan ittiin deemmatanu hooggantoota Oromoo jabaa kenna qaroo kenna beekaa kenna lafarraa fixuu fi kun karoora isaanii. Nuti immoo yeroo ammaa kana keessatti kennee ilaaluun kenna baay'ee waan nama gaddisa. Kanaaf jechuun ammallee yeroo ammaa kana keessatti waan keessa jirtu hin beekna. Yeroo ammaa kana keessatti itti jabaannee itti lafaa kaanee gaaffii keenya dhiisitu karaa baanee hiriira baanee akka inni qoricha argatu akka inni qixxeessa argatu yoo achi caalte immoo akka inni mana san keessa akka bahu yookaan goole seene bilisummaa eenyuu barbaanna mee bilisummaa nuti barbaannu dhugaan yoo namni beekta waan tokkoo fi lubbuu qabuu danda'a waan itti amanuu fi waan itti addatuu fi lubbuu fi kennuu danda'a garuu immoo nuti gatiisan laaluu nu barbaada gatiisan immoo akka kasootitti fudhatu nurra hin jiru jedha gabaabduu. Ulfaadhu wayyami mee doktari laali kana Jawaarii fi obbo Beqqelee fakkeenyumaa kaasne malee kumaatamaanii namni Dr. Hussein jedhamu tokko koree wanni beektota Oromoo ijaarte jedhamee nama hidhamee jira. Namoota baay'eetti nama Abdii Raggaasaa fakkeenyaa fi wabii manni murtii wabiin gallakkisu yennaan gallakkifamee yennaan bosona seenaa jedhanii wanna hedduu oofafani warri ergamtuun naftanyaatuni mee ati dhukkubsatuu jara kana yeroo dhageette maal sitti dhaga'ame jara tanarratti wajjechuu yoo dandeesse mee wanaa jedhi itti aansuudhaani mee Abdii Raggaasaa bosona seenuu jechuurra gaaffii Abdii Raggaasaa deebisuun salphaa ture beektaa akka inni bosona seenne warri bosona jiruun akka gadi bosona gabbaanu gaaffii uummanni Oromoo qabu sududumaan deebistee yennaan hagase mara wanni nama cinqaan ture
sirna Minilikii gadhaaba jedhaniiti uummata keenya akka Haayilee Fiidaa ajjeesan Taaddasee Birruu nurraa ajjeesan boruu sheekoo warri OPDO fuudhanii TPLF kennanii ajjeesaniiyyuu bakka isaan ka'anii himne kanallee wal bira naa qabi mena alaali doktari daqiiqaa lamaan keessa wanaa jedhu faadu wayyan. Galatoo maashi kuni yennaa uummata keenya keessattuu uummata keenya keessalletti beekaa keenya jabaa keenya qaroo keenya hayyoota keenya yennaa laaltu ummati keenya waggaa baay'ee wanni Baqqalaa Jawaari Abdii Raggaasaas ta'e Koloneel Gammachuus ta'e nama baay'ee nama jajjaboon achi qabnu namni nuti qabnu kana mana hidhaatti naqanii fuulin dhukkubsataa waan adda addaa adoo koronaan beektaa nama guma ajjeettu teesse silaa amman gumaan isaanii hundumti isaanii iyyuu du'aniiran turanii garuu yaa koronaan nama guma geessuu waan hin dandeenyeef akka waaqaa achi jiraatanii wanni isaan gumarra gayaa jira walumaa galatti nama kanaan dura badellee gayaa ture gara fuulduraa irratti yoo ummati kun dhugumaan beekee jabaatee waliigalteen wanni biyya sanii waliigalteen jabeennaan maanummaarra hundoottee ofirraa dhooggatin waan silaa karaa dhuga'an deema waan hin ta'inii fi yoo cadhi jette sima balleessaa deemti malee sirraan dhaabata. Kanaaf walumaa galatti wanni deemaa jira wanni akilatti sun mucas akka biyya san keessatti nami ciccimoon saba Oromoof keessattuu akka inni cabsanii karaa sadi tokkoffaa gargar qooduu kun achi jedhanii gargar qooduu kun warra Shawaati kun Wallaggaa kun Arsii kun Walloo kun Gujii kun Booranaa akkasi jettee kun Karrayyuu kun maal jettee gargar qooduu akka isaan waliin galle isaanuu wanta deebittee akka isaan walitti diinate godhu divide and rule kun sistemii achi durii ol dhufe kan lammaffaa akka isaan beekaan qabaanne nama qaqqaroo nama beekota nama jajjaboo nama hayyoolee akka malee uummata kana wal qasiitte wal taqa jedhu keessaa karaa adda addaatiin keessaa balleessu kaan hidhuu akka kun amma Jawaar faayidhanii mana hidhaa jirtu san hidhuu kaan immoo yoo itti tolte ijjeesuu akkuma itti tolte akka inni baqatee biyya biraa deemu godhu. Sadaffaa akka isaanii dirjiitii yookaan beektaa organizationii isaan dura dhaabatee isaan jalatti hundaa'u hin qabaanne godhu. Waan kana sadirra xiyyeeffatti warri biyya san bulchu. Amma laal ummati Oromoo hundintuu adda bilisummaa Oromoo deggeraa dhaaba Maraaraa deggeraa amma maan godhuu isaanii Maraaraa adoon achi shaggar isaa bira jiru adda bilisummaa Oromoo adoo achi jiru nama dhaaba san mul'isuu danda'u jedhan keessaa balleessuu dhiiroo isaanii yookaan waajjira isaanii ka aanaarra jiru ka gandarra jiru maanii jiru gubuu caccasuu nama isaan achirra kaa'atan nama jabaa hidhuu maanii godhu kun akka dhaabisu ol ba'ee cimaa ta'ee uummata kana ifi jala qabatee uummata kana akka gaarii mirga isaanii raggaasinne godhu. Kanaaf wanni deemaa jira waan sadiin kanarratti xiyyeeffateera uummata Oromoo kana sirrumatti hubatuu qabaa yoo kana hubatin nami jajjabaa amma mana hidhaa jiru kanas kanaan dura Haayilee Fidaafaa Jeneraal Taaddasee Birruufaa lakkoofteen fittu akkasuma keessaa guuranii balleessanii nama uummata guma fi jala deeffatanii karaa fi barbaadan irra tee'anii oofanii kana ka deemaa jiru amma fakkeenyaaf nama amma hidhaa jiru kana keessaa fakkeenyaaf amma Jawaar fudhadha. Jawaar dandeettiillee isaan caala beekumsallee isaan caala qarummaallee isaan caala fakkeenyaaf yoo barumsa isaa fudhattee Jawaar biyyeessa Stanford University irraa fudhate. Stanford jechuun biyya kana keessa namni biyya kana jiraatee jiru beekaa University Toppii jedhamtu Ameerikaa keessatti. Political Science in Stanford irraa biyyeessaa fudhate.
master sisa Columbia University irraa fudhate human rightiin mirga namaarra mirga saayinsii mirga namaa eedusa karaasanii laale amma inni amma akka biyyuma Ameerikaa kanatti warra Ameerikaa bulchu warra achi lafa sanii eebbifamu lafa sanii university sanirraa bahu jecha dandeettiin isaa sadarkaa nama Ameerikaa bulchuurra jira. Namni immoo isa balleessumaan dandeettii likkisaa waan hin qabneefi yoo isa balleessan malee yoo ijjeessan malee isa waliin ta'anii akka sammuun hin beekan. Warreen biroos akkuma sanii namni achi keessa jiru sun guma nama nuqannu keessa nama dandeettii olaantee qabu. Jawaar akka fakkeenyaa si ibse malee dirreen olaanaa yoo ta'e jajjaboo janna ijoollee Oromoo keessaa guuranii akkasii awwaalanii. Akkasiin yoo beekaa yoo jajjabaa yoo qaroo yoo janna keessaan cassin ummata cassuu hin dandeettu akkasii wanni isaan irra deemaa yoo ummati kun ka'ee mana hidhaasanii hin baasin wanni isaan guba eegataa du'aaf achi biyya lafa tolaarra dhabamsiisu malee waan biraa yoo tana goone yoo cadhinne nu baasanii yoo nuti adoo isin kaatanii deggirtanii ummata kana hin gadi lakkisa isaan. Garuu yoo dirqisiiftee ati irraa ariite callaa isaa achii bahuu danda'an jechuudha. Kanuma akkasiin jedhu. Okay, ulfaadhu wayyame Doctor. Waa'ee Jawaarii fa'aa asirratti umuree gara gaaffii lammaffaa deema. Lola amma deemaa jiru kana lola sirna Minilikii gadhaabuu fi federaalizimii diiguu deemaa jiru kanarratti jeneraalonni baay'een amma muudamaniiru. Jeneraalota Oromoo keessaa baay'een isaanii kaa'idhamees hin jira, ka'abbadan illee hin jiru. Isin lola amma deemaa jiru kan akkamiin ilaaltu? Lolli kun lola eenyuuti? Maaliif lolu? Eenyuuf lolu? Akkamitti ilaaltu? Jeneraalonni Oromoo nami 6 aggas hidhamaniiru. Nami ammatti gara 10 wayii badaniiru jedhama. Mee isin kana walta qabaa maalirraa hubattu? Mee Doctor sirraan eegala amma immoo. Galatoomii ashee kun gaafa hundiddaan laasuun jirra waan kana lolli waan lolamuufi jiraachuu qaba yookaan loltee maan fiduuf akka loltu wanni sun waa akka malee loluuf nama kakaasaa yookaan kun kanaaf loluu qabna jedhee waan guutumaa guututti itti amantu jiraachuu qaba yookaan namni fudhatu jiraachuu qaba. Yoo amma lola kana fudhatte lolli kuni tokkoffaa lola barbaachine ture. Lammaffaa lolli kun lola obboleeyyaa wadhaqqa deemaa jiru. Jaallattanis jibbisan TPLF akka diina lafa biraatii duulee Itoophiyaa dhufeellee fakkeessuullee yaaluu dandeetta garuu TPLF ummati Tigraay kun hundumtuu nuti jaallanne moo jibbine moo deemsa siyaasaa isaanii jaalatte moo jibbite moo lammii Itoophiyaati jarritu kana beekuu qabdan. Nami isaanti ergutu fokkoraa yoo achi deemellee isaan las fokkoraa deemanii jarri lachuun nama Itoophiyaa. Ati amma fedhintaa nama biraatiif jettee walaa'i malee lolli kun lolan barbaachise. Warri lola kana deemsifatu gaafa giddaalle inni jira ammallee na deemnee himna. Lolli kun nami deemsifatu Abiy Ahmed akka diktaatirii ta'ee achi lafa san keessa turu. Fedhintaa guddaa waan qabuufi lafa san keessa akka diktaatirii yookaan akka nugusaa turuufi nama jajjaboo nama isa mormu tokko qindaa'ee akka organizationii lafa san biyya san keessa akka paartiitti yookaan akka sabaatti jiru TPLF warra isaan jechuudha. TPLF jechuun isaanumatti gargabbayee ula'aa jira. Gami sun TPLF gami kuni biltsiginnaa jedhi malee waan dur TPLF ergataa turte walta dammarii biltsiginnaa jedhiini ergamtoota isaanii aduriitii fi warra ergatu ula'aa jira jechuudha. Lolli kan isaan lamaanii. Kanaaf lolli kun lolaan barbaachinne lola beetta waan lola nuuf hin qabne tokkoffaa diktaatirimmatii isaa tana eeguu fi lammaffaa laali lolli kun adoo jalan qabame inni firummaa isaa warra Eertiraa namicha Eertiraa diktaatirii addunyaarra beekan. Kanama ijjeesuun yoo diktaatirii biyya addunyaarraa laakka isin jedhan nami quxurii tokkoffaa nami sii dhufu namicha Isaayyaas Afwerqi. Diinni Itoophiyaa
diina Itoophiyaan qabu tokkocha laakka yoo jette sadarkaa jalqabaarra kan dhufu Isaayyaas Afwerqi. Nama Isaayyaas Afwerqi waliin firummaa fire maa akka barbaadu ati amma Abiy maan barbaada jettee gaafachuun waa inni godhu sarkaamistaansii inni irra deemurraa kaatee maa akka inni barbaadu irra gahuu dandeenya. Eegii Isaayyaasiin fire. Firummaan sun nagaa buusuuf yoo ta'e dimbariin dumbana amma deebi'ee cufame wanti waraqata irratti gadi bu'ee hin jirtu firummaa isa kana bicha sanii waliin warra TPLF ka Isaayyaasii waliin diinummaa qabu diinummaa olaantee qabu inni diina Itoophiyaa hundumaati garuu keessattuu TPLF waan wal jibbanuu fi isaa ittiin rukutuu barbaada. Karaa biraatiin immoo Isaayyaas immoo isaa rukutuu waan barbaaduu fi isaa riivenjii godhuu barbaada. Fedhintaa Abiy ka Isaayyaasiitti fi sadaffaa warra naaftanyaa ka beektaa taa'itaarra ari'amanii waggaa amma 27 TPLF bakka isaan buute kana hamuummatanii dheebotanii akka malee waan du'aniiranuu fi kana keessatti naqatanii amma jabaadha itti fufaa diina qarartuu oofa amma Itoophiyaan wal lolchiisuu wanta ati qarartuu loltuuf hin jirtu yoo Adwaa itti akka taarikaa odeessanuu leteete nama Adwaa illee kunno Tigraay keessa jirti biyyatti lolu nama jalqaba lolee warra biyya sanii Itoophiyaanota jechuudha. Kanaaf lolli kuni waan lolanuuf hin qabu akkuma siin jedha jara sadiin tanatti walitti dacha'ee fedhintaa olaantummaa diktaatorummaa babal'isuuf deemsisaa jechuudha lola. Gaafii ati keessa gaafatteef gadi bu'i jeneraal lola amma wal ideemu kana garee TPLF fi garee gara bilchiginnaa yoo laalte akkuma sila jennu warra lola deemsisu ergantootaaf ergamaatti wal lolaa jira kan warra lola deemsisu. Warra immoo wal lolu kan qawwee baateeru yoo fudhatte warri gama siyaasaa warra muuxannoo warra saayinsii lolaallee beeku warra lola beekta saayinsiilee kan beekne immoo lola jechuun muuxannoo dirree lolaarraati fudhatte harki caalaan. Dirree lola meeqarra ooltee mooyamteertaa sun baay'ee murteessaa lola tokkorra ooltee mooyu. Amma kan wal lolaa jiru booji'amtoota warri Tigraay dur qabee nutti agadiraree fi warra lolee dargii waggaa meeqa namni 60,000 dhumatee dargii lolanii dhukkeerraa kaasanii dargii wotaadara dargii kana guma harka kennachiisanii booji'anii dhufanii keessaa guuranii jeneraaloti amma asii achi nu waasittu tuni warra koo ta'an jeneraalii ta'e warra dirree lolaa irratti muuxannoo jeneraalummaa hin qaban koo ta'an jeneraalii ta'an. Adoo muuxannoo lolaa qabaatan ta'e dirree lolaa qawwee baataa turanii qabdee ooftee nutti deebittee achi keessaa immoo daafurri isaan keessaayyuu dadhabaan kan jettee laaltee koo ta'an jeneraalii goone. Dhaqii lolchiisi jedhiin dhaqee ifiyyuu deebi'ee qabaman malee maaliif tokkoffaa muuxannoo qabanu lammaffaa jeneraalii san ta'u muuxannoo dirree waraanaarraa argate doondee muuxannoo koo ta'aa itti kennite TPLF waan tonkolii hojjetaa turtee fi Oromoo keessallee nama akka qajeelaa nama akka dansaa ergatan keessaa filanii warra lolu san keessas daafura laalanii jeneraala godhanii warra Amaaraa keessallee akkuma san dadhabaa laalanii jeneraala godhanii amma namni wal dha'aa jiru warra muuxannoo qabu warra saayinsii warra lolaa beekuu fi warra qawwee baatee darbii lolaa ture kan isiin boojitee koo ta'an jeneraalii gootee as deebitte lolli kun karaa saayinsii lolaalleetti gooyanii hin danda'an. Sadaffaa lolli kun lola lammii Itoophiyaa odhakkaa deemu adoo haga feetelle jette warri asii achi lolu wanni loluuf hin qabu warri achi as lolu immoo maanummaa isaanii eegsisuuf lolan. Isaaniif lolli kun akka malee sababi lolanuuf jira isaaniif. Maaliif duris gaafa TPLF jedhanii dargii lolaa turan uummata Tigraay bilisa baasuuf lolanii ammas isaan diktaatoroota haa ta'anuu malee
mootummaan biltsiginnaa kan warri isaa ergataa turan kun wanni isaan loluuf deebisanii warruma dur Itoophiyaa dargii ta'ee aa'ee moo'ame kaa ammas carraa biraa warra saniif baanuuf lolaa jiranii warra TPLF warra Tigraayitii fi loluma dur lolanii moo'an kaanti bifa jijjiiratee dhufee jechuudha. Isaa ammas haga namni tokkochi isaanii dhaabatu lolan isaan lola kan. Kanaaf immoo warra si'achi loluu kun siin jedha gabaabuma. Ulfaadhu wayyame Dooktar. Mee Girjoo gaafummaan isuma kana lola kanarratti fakkeenyaaf waan Dooktar kaaseef siin jedha. Lola hadhaa kana amma lola hadha barii geggeessanitti Abbaay Miidiyaan akka barreessetti waraana 2,000 karaa raayyaatti jalaa fixaniiru. Waraana garuu miidiyaan Itoophiyaa breaking news cabsinee seennee jirraa jedhe. Waan wal faallessaa Abbaay Miidiyaan abaaree arrabsee baandaaf ficcisiise waraana 2,000 guyyaa tokko dhabuun jedhee boo'anii gaafa dheengaddaal akkasuma karaa walqaa'ee sagalee saniin karaa duraa bananii akkasaa olti maneen dhukkee irraa kaasanii daaraa haqanii waraana Eertiraa dabalanii jarri kun akkas godhanii jiru. Mee Girjoo lolli kun maaliif deema? Oromoo fi miidhaa moo bu'aa qaba? Ulfaadhu wayyaa. Galatoome. Gaaffii tana yennaa analaa jokaatintina yennaa laalu waan lola kanarratti yennaa akka beekta'ani naagalteetti yookaan immoo akka itti xinxinee ilaaletti maal na fakkaata. Waraanni kun gaafa inni ka'e gaafa waraanni kun ka'e yookaan immoo beekta waraanni kun akka inni ka'u ka irraa baratuu danda'e gaafamsi fakkaata gaafa Abiyyeen dhaaba durii jiru kaan diigeetiin biltsiginnaa jedheetti dhaabe warra kaan immoo maal sochi baqataniitiin isaan immoo Tigree deebi'an. Gaafuma lolaa Oromoon qeerroon itti kaasee jalqabee warri achi deebi'aa ture miti. Amma maani sababa isaan godhataniiru lola kana itti deeman maali? Bakka nuti waraana itti tuulannee jirru yookaan immoo bakka san dhaqanee nurraa waraana keenya fuudhanii booji'anii nama keenya booji'anii nama keenya dhawanii maal godhanii beekta red line kan nuti duri beekta lafa keenya isaan dabraneeranii jedhanii lola kana itti ka'an jechuudha. Garuu lolli kun akka inni itti ka'u ka beektu lola ideoloojiin kun akka inni itti ilaale ideoloojiin jechuun yaadi tokko warri duri nafxanyaa ka Minilik namni Itoophiyaa jaaree Oromoo caccabsee Oromoo balleessee mataa luka harmaa miila irraa qaree dubartii keenya balleessee Itoophiyaan itti jaare Minilik ajaan isaa yookaan immoo kallattiin inni itti deemaa ture Itoophiyaan tokko ta'eeti. Itoophiyaan na jala bulu. Itoophiyaan waan fedhaateetuuti humnaan bulfanne warra jedhutti Itoophiyaa sana jaara. Warri kun amma opportunity yookaan immoo carraa argatan jechuudha. Carraan isaa argatan maali? Abiyyi immoo inni fedhiin isaa maal nugusa ta'uu barbaada. Nugusa ta'uu immoo akkuma kunuun eenyu namni isaa beektaa akka
أبا يوكان مؤكد نمن gura deemu namni inni beekta aayidiyaa isaa namni inni fudhatee deemu Minilik nama dhiira tokko nama janna tokko caccabsee Itoophiyaa kana tokko tolchee bulchee jira anilleen immoo achi ga'uu fi maal godhu waan federaala jedhu kana balleessee warra nafxanyaa kaan ka durii kaan amma itti jala guuradhee isaan durilleen abboo cinaa eegataa turanii miti haasaa turanii gungumaa turanii warra kana amma isit raree maal warra dur federaalizimii kana nutti fide Tigreedha. Tigree kana immoo maan tolchi isaan immoo gargar qoon akkamiin gargar qoon sabaa fi warra kaan immoo huntaa jennaani warra waraanaati jennaani. Yeroo ammaa kana keessa akka dhaggitu warra waraana deemsisu warra Tigree loltoota Tigree maal jedhaniini hunta akka beektaaf warra darbii kaanii isaanii warra ammoo isaan loluuf deemuu dura eenyu militarii yookaan immoo federaala waraana kun hommoo isaalleen akkuma hunta asanii hunnaanii biyya Itoophiyaa abeeta biyya kun ka biyya alaa doon ta'in ka Itoophiyaa kutaa tokko kutaa Tigree yookaan immoo kililii tokko ka Itoophiyaa keessa sanuu lakkoofsi isaanii loo miliyoonii 6 yookaan miliyoonii 7 kan guutin warra kana haasawaan mari'iini waan atoo isaalleen karaa badaa deeman teete karaa hamaalleen kallattii badduulleen tadoo deeman teete yaada badaalleen adoo deeman teete mari'atanee lakkii waan kan lakkisa waan kanarraa deebi'a jedhu kan danda'in maan isaan aayidoloojiin isaan deemanuun akka muudafasiin jedhe isaanii akka minilikii isaanii caccabsuudhaan waraanaanii hunnaanii waan teeteefi maal eessa teettee kadhatta'u eessa teettee Tigree waliin ta'uu dandeenya. Akkas wanni amma wanni waraanatti deemu. Kanaaf kun immoo bu'aa maal qabdii Oromoodhaan jettee na gaafatu bu'aan isin qabdu bu'aa minilikii Oromoo fida qabdu. Sammale waan tokko Oromoo fi qabdu. Wuma durii isinti deemu jira malee amma wanni haasaa tokko karaa amma kun sooshaal miidiyaa kana irratti naa laalu warri tokko ijoollummaan Oromoo tokko waan jedhan isin biyya tasgabbaa'e keessa teessanii Oromoo akkas godha jettanii. No. Namni biyya tasgabbaa'e keessa ta'u kun biyya fi keessa ta'uu waan dandeenye biyya ari'amee biyya mulqamee gamis ijjeefamee gamis irraa du'ee abbaa taate irraa duute baqatee waan isaan qaban irraa duguganii balleessanii baqatanii biyya tasgabbaa'e keessa jiraatan malee waan isaanti tolteefi kanammoo mataa Oromoota garii keessa wanni akkasii baqattee galuu barbaade. Maaliif nuti amma wanni haasofnuuf waan nama kenna. Akkuma kun amma obboleeyyaan kenna Jawaara fa'aa if kennanee rakkoo keessa jiraanu maal gara duraatitti wanni nu eegu woma duri kunno minilik nu godhe akkuma minilik nu godhe warra kunilleen amma hoo Tigree injifanneedhanii mee Tigree injifatanii achiin duuba maal
waan akkasii kana irraa herreguun barbaachisaa irraa yaaduun barbaachisaa maaniif warri kun Tigree haasawanii mari'atanii maaf gara fiin deebatu maaf humnaan itti banee waraana eegasii taankii maanii kun karaa xiyyaaraati kwaalikoopterii biyya xiqqoo geessu Itoophiyaa biyya donteeno kutaa xiqqoo gasii geessu itti ba'anii lubbuu isaanii dhabsiisuuf deemuu jiran kun lubbuuf baqatanii kun amma biyya alaa keessatti kun Sudaan keessatti rakkatu jiran. Kanaaf jechuun boru si'iifi hoo Oromoo bu'aan si'iifi borullee mata duruu waraana sirratti oofaa turanii amma yeroo oofi hafuura sirraa fudhatanii kun gara biraatti deeffatanii jiran. Waraana si gara biraa kallattii biraatti deeffataniiru. Kanaaf jechuun kasi eegulle goma arda Tigreen keessa jirtu kana. Kana beekattee hoo mala dhowachuu namicha kana gula deemtanii hafuura isaa hafarsitanii fi adoon ta'inu ifi jaaruu ifi deebuu ifi jabeessuu maan akkuma Tigree kana ifillee jabeessitanii fi jaarsanii hidhattanii yoo dandeessu karaa dandeessanu karaa cufaan qabeenya qabna nuti Oromoo keessa qabeenya guddaa jira. Nam tokko akka sangaa lamaan gurguratee ifiyyuu meeshaa bitatuu danda'a. Kanaaf ifitti adoo hin laafin jabaatanii ifi mala dho'ataa jedha. Ulfaadhu wayyamii girjaa dhuguma jettee raayyaa ittisaa booji'amanii gariin isaanii akka koloneel Abbebe eenyu jedhan sun koloneel Mufaan sun isallee kennameeni koota Oromiyaa kennamu maleen nuu kennanee jedhanii wanniidha milishaa ture milishaa keessaa fuudhanii kolonummaa argate gariin akka Dooktar Baanukaan jeneraalummaan kootumaan argatan maali dandeettiin miti waraana guyyaa muraasa keessatti deeme keessatti nama hamma dhumate tokko himuu didaniiru himmoonedhanii sobuu akka Misaa'ela balleessine san jedhan. Misaa'ela balleessineera jedhanii Misaa'ela dhukaasnaan walta qaqqabanii dhukaasan jedhan. Misaa'ela nu balleessine walta suphanii. Kana jechuun walta suphan jechuun jaara dandeettii qabanii jechuun fakkaata. Akkas jedhanii odeessaa turanii. Akkuma isin argitan እነዚህን ካጠፋን እነዚህ ወሬ ማን ይደፈነደኒ ያ አባቶቻችንን ርስት እናስመልሳለን ወሬ ይደዳነ የነሱን እንትን ካደረግን ኢሳናማ ርስቲ አባፊ ደብሱ ደመኒ አካኮ ፊ ደፈቱ ደመኒ ኦሮሞን ሞ ዋን ደፈቱ ደሙ ፊ ጎንደር ደመን በኑ ጋፈ ርስቲኒ አቺ ቀብነ ጀዳሙ ኩኒ አይ ዶንት ኖ ኑጣን ቤኩም በከኔ ፈደ ካዬ አስዱፈኒ ሞ አዶለል ሻክሶለ ፍንፍኔለን አማዩ ኑ ጀልቀበኒሩ ደራን ከነ ጀዱዳኒ waan kanatti Oromoota akka dhufuu deemanu beekuu qaba Oromoonis mee gara qophii itti aanu ce'a moo Dooktar Deeqaa tokko silaadha. Likkoo waa irra buusuu qaba. Amma waan lama jedhamee amma fakkeenyaaf namni uummata Oromoo fakkeessa namni hedduun jedhu akka TPLF kuffisnuu fi allee itti hirmaadheeraa waan danda'urra buusee jira. Amma immoo TPLF daggafuun waanuma akka ta'e hin beeknu. TPLF daggafuu fi mirga namaa tuquu dhabuu waan biraati. Amma fakkeenyaaf TPLF Itoophiyaa ariineera miti. Qabsootti godhee harka caalu yeroo qabsootti godhee TPLF bulchiisa seentiraal federaal govermentii keessa ari'amee Tigraay deebi'ee jira. Amma Tigraay dhattee TPLF UDC misooma Tigraay keessa jiru duuchii roophilaan kaatee dabaddabuu waan kan caccabsuu waan kuma balleessuu maal goolii waan sanii. Oromoo yoo ta'e amma maalirraa qabu maal dhattee atuu mirga kee gaafachaa jirta. Yeroo kun mirga keetti kenna nurra cabsanii asii achirra ajjeesaa jiru, jaarsa ajjeesaa jiru, jaartii ajjeesaa jiru, ijoollee ajjeesaa jiru, manaawwan takubaa jiru. Mirga keetti yaaduu mormataa jirtu mirga namaa cabsiisa moo amma galee mana kuusa barbaachise. Warri Tigraay loolee mirga sana argate mirgi sun bilchiginaa yookaan immoo warri naftanyaa yookaan Isaayyaas Afwerqii miti kasaanii kennu. Ijoolleen isaanii itti du'anii kan lolanii biyya isaanii bilisoomsan.
biyya isaanii ati dhattee fakkeenyaaf Oromoo teetee dhattee biyya isaanii cabsuuf maa fiduuta amma warri kun si ergatee si ajjeesisee asi deebi'ees warra ollaa keetis irraa hubuufi akkasi godhan. Utuu amma warra TPLF baandaa jedhu. Warri TPLF Itoophiyaadha. Bilchiginaa warra achi oofus ijoollee Itoophiyaadha. Eentu baandaa eentu warra Itoophiyaa. Kijiba waan siyaasaa isaa mataa isaanii keessa uumanii warra diktaatoroota kun ijoolleetti oofanii jeessa. Kanaaf bu'aa isiniin qabu keessattuu namni dhala Oromoo teetan lola kana keessaan qabdan yoo dhaqqanii si duutan dhiigi keessan bilaasha badaa kabaja sin qabdan. Maaliif mirgi keessa adoosi diktaatoroota adoo mirga keessa isinirraa cabsaaranuu warra lolee dhiigatti buusee ijoollee isaaniitti duutee mirga isaanii kabajeeffatee dhaqqanii mirga irraa cabsuuf yaalaa jiru. Nuti TPLF Itoophiyaa hariineerra bakka biyya isaanii irratti immoo yoo uummata Tigraay isaan barbaade mirga isaanii jiraachuu qabu. Isaan caccabsuu qabu. Kana rakkoo wadhakkaa federaal gouvernementii isaa wadhakkaa jiru haasawaan mariin hiikamuu qaban malee lolaanii miti. Yoo immoo isaan lola deemsisanuu isin immoo caalaa warra lola deemsisu warra lola malee mariitti yookaan karaa nagaatti amanne kan akka isaan gadi ta'anii amananii namaan mari'atanu isaan dadhabsiisuuf biyya teessan immoo isaan harkaa baasuu yaala. Isaan lola san biyya teessan irratti mirga keessan raggaasisuu irratti xiyyeeffadha. Dhaqqanii mirga namaa cabsuu adoonti. Kanatti dabaluu barbaada. Ulfaadhu wayyamii Adwaa irratti deemanii lolanii warri Oromoo as deebi'anii lolee naftanyaa ta'an duubarra ergamtuu naftanyaa ta'anii namni akka Taaddasee Birruu lola Xaaliyaan lammaffaa dhufte irratti lola guddaa taphate jeneraalummaa argate duubarratti naftanyoonni karaa isaan barbaadanu Oromoo irra cabsuu fi isa ergatuu barbaadnaan hin ta'u jennaan akka ajjeesanis Oromoon kanallee qaabatuu qaba. Saalee Tsadaala Akiluu Habtawald ta'anii Maammoo Mazammir fannisuudhaaf yeroo itti murteessan wanni jedhaa itti qoosaa Maammoo Mazammir fannisaniiru. Namni Oromoo ta'e seenaa Maammoo Mazammir, seenaa Taaddasee Birruu, seenaa Hayilamaariyaam Gammadaa, gootummaa lola isaanii, seenaa Balaa Zallaqee Qilxuu. Balaa Zallaqee Qilxuu gaafa inni lolu Haayile Sillaaseen dheetee Ingilistoon. As deebi'ee garuu gaafa isaan lolanii mo'an immoo isaan fuudhee fannise. Oromoo namni teetan wo baradha, wo beeka. Maaltu duubaan nutti dhufa jedhaa yaadaa jechuun barbaada. Anis kana itti dabalatuu barbaade itti dhiifama waliini. Mee gara gaaffiitti aanutti qoqqobbii National Secretary Advisoriin Robert O'Brien mootummaa Itoophiyaa irratti akka sankishin irra godhanuuf gaafatamee jira. Isa kan akkamiin ilaaltu Meegirjoo sirraa jalqaba xarraan keeti. Isa kana jenneeti xumurraa sila gaaffiin qaba. Waan sa'aatiillee deemee jiru kanumarra haa xumuruuti Meegirjoo. Nu xumuru. Galatoome kun warri Ameerikaa amma namichi kun national security garuu sila wanni akkasii beekta yaada sun sila burqaan yaada sanii sila kaka'uu malee State Department irraa ka'uu malee sila karaa yoo beekta yoo isiin yaada sun dhumaanuu ilkaan qabdii suniin waan tokko gooti tarkaaffii irra fudhatuu danda'an yennaa jettee karaa State Department itti dhufuu danda'u. Garuu immoo National Security isaani maali warra beekta wanni kana waan biyya keessa jiru kana laalanii fedhii Ameerikaa wanni kun tuquu dandeessu. Jedhaneeti marii kana kennan. Marii kana garuu pirezidaantii kennanii yookaan immoo pirezidaantichi immoo maali
Pompeo نكان مو خراج في دبلوماسي نكان مو خرابة تامو ورا سانكشني كنا ونقول دان دعوني ورقة سير ونكنو دان داي سانكشن كنو دان داي enforce ورا مو وانسان مو كسين يتبات ورا قطو دان دعونا ورا مخرا national security أكثر لا لانو كمان وران هوني Middle East le destabilize tacho Sudan ra Sudan da Egypt ra Sudan da Egypt ra hamte yette Israel tu kamudan de Israel le don Allah don te inu yan kunya Red Sea bisan Red Sea kana rat kara maane fi waraanni guddaan ka Ameerikaa tacho'a guddaa yoo karaa Middle East irra godhuu fedhe karaa isaanii jechuudha. Meditiraaniyaanii kana jalqabe. Kanaaf amma isaan akka isaan laalanitti national security isaanii tuqamtee dandeessi. Egypt tukun Israel tukuta maani yo Egypt nagaan jiratin Israel nagaan jiratin dandeessu lolli kun waan akkasii qaba implication yookaan immoo itti deemtu guddootti jira. Kanaafuu warra kana amma waa isaan attami adabeessine dandeenya. Adabeessuu akka dandeenyuuni sankshinii itti fudhanna. Sankshinii yoo goone immoo eenyu goona. Militarii immoo abiyyi immoo sankshiniin isaan fudhatan eenyurratti akka ta'e. Kanaaf karaa kiyyatti akka laalutti Itoophiyaa adebeessuu dandeenya. Maaliif sankshiniin yennaa dhuftu ikonoomik sankshiniin ta'eeti. Ikonomiilleen amma yeroo ammaa kana keessatti wanni karaa tacho'aa karaa dinagdeetiin tacho'aa investmentii amma karaa beeka warri maal godhuu jira. Chaayinaallee Itoophiyaa keessatti baay'ee investii godhuu jirti. Yeroo ammaa kanatti Tiraampiif Chaayinaan akka isaan waliin jiran hin agartanii waan akkasii kana jira. Amma isaan warra Itoophiyaa keessatti investi godhu kana Chaayinaa number 1 waan ta'eef mataa dha'u wanni isaan fedhu. Kanaaf jechuun Itoophiyaaf gara hamtuu deemuu jirti. Oromoon immoo opportunity kanatti immoo waan kanatti irraa kana argate waan itti deemsisu kana gara duraa itti fufuu barbaachisa jechaani. Maaliif opportunity carraa baay'ee argachuu jirrennaa waan akkasii deemu. Kuni waan beekta akka kasa'uutti ilaalan tumuun. Kuni gargaarsa nuti beekta eenyu nu gargaara badi jennee galee rabbi kadhataa turre. Warri kun immoo Ameerikaan amma isaan irratti garuu maali amma pirezidaantichi kun amma ba'uu jira, itti deemuu jira, irraa ka'uu jira. Kan immoo dhufu immoo waan inni deemuun hin beeknu. Garuu immoo yeroo ammaa kanaaf hafuura guddaa nuuf kennuu danda'a. Immoo nuti immoo yoo immoo itti hojjanne jechuudha. Yoo immoo nuti itti hojjatan immoo hafuura lafa badu jechuudha. Karaa kiyyatti. Ulfaadhu wayyame gurguddaa. Mee Dooktar gaafii kanumaa sillee fi qabu
Mee isa kanarraa waan naa jettu jedhiitiin xumurra ulfaadhu wayyami baankaati. Galatoome ashe kuni akkuma dhagaa jirru kun amma Amerikaan waan keessaa doontii waan riijinii akkabaabii sallaalti akkuma dhagaa jirtu Sumaalee keessa Alshabaabii jirti waraanni Itoophiyaa murtaa'e warra sangadii achi gadhoo waraana Itoophiyaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa keessa tokko amma lola saniif jedhee ol deebisaniiranii warra lola gatiitti deemsisan kanatti Eertiraan amma isaanii quba qabu isaan amma karaa isaaniitiin karaa seekuritii isaaniitiin informationii waa'ee warri Itoophiyaa odeessu kan caalaa dhugaa lafarra jirtu beeku isaan amma Eertiraanis akka keessa jirtu lola kana itti paartisipeetii ta'aa jirtu beeku already Itoophiyaa fi Eertiraa dabalateera Suudaan immoo harka caalu siddeetanyoota achi Itoophiyaa irraa ba'an kun harka caalu achitti nammaa jiru baqattoota harka caalu qaxanaa already amma naannoon suni naannoo lolaatiif akka malee tasgabbii naannoo tanaa badhatee akka hammaataa deema yoo lolli kun dhaabatin tokko isaanii lammaffaa immoo mootummaan Itoophiyaa amma kililii xiqqoo amma Tigraay tana bishaan itti seenuu dhoggee midhaan itti seenuu dhoggee waan gubarraa kutee mabiraatii waan jirarraa kutee pilaatti kaasee callaadha guyyaa kuma rukutuu seeraa miti kun amma addunyaa irratti namni ilaalaa jira isaan kijibanuyyuu malee amma gadi ta'ee mari'adhaa yoo isaan hin jedhan hin mari'annu jechuun isaanii fe'intaa isaanii ilaali amma maal akka isaan barbaadan guddina biyyaa doon ta'in guddina lammii Itoophiyaa doon ta'in wanni isaan barbaadatan ol'aantummaa diktaatorootaa waan barbaadanuu fi mari'achuun barbaadan mari'anneera isaan jedhaa turanii karaa isaan barbaadanuun nama barbaadan mana hidhaa keenanii nama barbaadan itti cufanii nama barbaadan yennaa mani murtee gadi dhiisuun gadi dhiisinaa jettee poolisiin dhoggite warra TPLF immoo koottaan walii galaa jedhan amma warra TPLF akka isaan shira hojjetaa shira isaan waan ta'eef kan isaan barsiise shira isaa hojjetan inni tokko dhabee adoo akka mana hidhaatiin baane dhoogganu warra TPLF waliin immoo mariin akkasii jiraachuun hin jirtu kanaaf amma rakkoon sun amma rakkoo Itoophiyaa callaa doontiin rakkoo naannoo amma Itoophiyaan jirtu ka midilistii kana guma waan booressuu fi saankshiiniin guddaa akka isaanitti deemu shakkiin hin jirtu amma mootummaan Itoophiyaa qarshii duruu hin qabu saankshiiniin guddaanis itti dhufa yeroo gabaabaa keessatti fakkeenyaaf Dooktar Gaaffii tana sitti dabaluu barbaade. Susan Rice, Secretary of State seetee dhufaa jirti. Akka haasawamuu jechuufi. Advisory Secretary of State haa tokko. Namittiin Susan Rice tuni harka mirga TPLF ni beektu kunis. Mallas Fisiin, Azeebii Fisiin, Tedros Adhanom Fisiin, they are best friends. Warra TPLF baay'ee walii galti. Ammaa dubbataa jirti. Asoo angoo fudhattee Jaanuwaarii 20 Trump achi Biden achi seenee angoo fudhatiin dubbii jalqabaniiran. Waan kanarra waliin jechaa jirti namittiin tun. Warra Habashootaa immoo itti iyyaa jiru akka saree waliitanii garuu afaan Amaariffaatiin jedhuun isiin afaan Ingiliffaa dhageetti homaa uumamu. Isa kan akkamiin laalta? Namittiin tun dhuftee yennaan dubbiin tun akkamiin deemuu malti? Ila amma tun amma mee namitti yeroo itti lakkisi akkuma dhugaallee yoo laalte dhugaa yoo laalte ani warri Itoophiyaa bulchu kuni amma gosa tokko irratti xiyyeeffanne fakkeenyaaf nama Tigree ta'e guma balleessina biyya sanis roppilaa rukunnee balleessina yaadumti jedhu akkamitti fudhatama akkasirri koottuu koottaa mari'aadhaa gadi ta'ee rakkoo isin godhakkaa jiru maariin hiikadhaa yennaa jedhanu marii sana jechuun marii bilchiginnaa fi marii TPLF godhakkaa jirtuuni. Mariin tuni warra opposition party kan uumma dabalatuu qaba.
namni biyya bulchu warra dur ergamuuf warra dur ergataa ture callaa miti. Namni biyya san keessa jiru namni dhimmi ilaalu warri paartii mormitootaa keessa jiru hundumtuu itti hirmaachuu qaba. Warri sun kuma marii keessa ta'uu qaba. Inni isaan jedhan immoo nuti isaan gaafanne isaan nu didaniira jedha. Isaan isinii miti. Bilxiginnaan kun TPLF waliin ari'amuun irra ture duruma. Amma immoo isaanii nama rakkoo Itoophiyaarra akka durii uuminiif fakkeessanii isaan immoo mootummaa Itoophiyaa bakka bu'anii warra cunqurfame bakka bu'anii warri cunqursummoo TPLF ta'ee akkasitti fudhataa jiru. Isaan warra ergamanii nama ijjeesisiisaa ture waannaa isaanii. Namni amma mari'atuu qabu warra ergataa ture sanii dabalatee paartii mormitootaa hundumtu gattaa'ee biyya kana akkami akka deemuu qabdu marii kana keessaa bahuu qaba. Suuzan Raayis isaati jettu Suuzan Raayis immoo poozitiividha lola kanaafi yoo gadi ta'e mari'adhaa jettuu baattee harka gara warra TPLF caalaa akka deeggartu mormiin hin jiru kun. Garuu isaan deeggaruu callaa doontii amma wanni sirrii maani namumti feeteyyuu wanni lolaan hiikamaa hin jirtu gadi taa'aa yoo gadi taa'uu baattee akkaataa sirraa buutu qarshii sirraa qabnaa sankshinii sirratti badhinnaa kun dirqamaan barbaachisaadha. Namittiin ati jette suni waan kanarratti akka itti cimsitu abdii guddaa qabna. Haa caalu immoo warri kunis itti dabaluudhaafuu amma areechi 128 sunis warra amma lola deemsisu kanarratti waan wanni cimtuu irratti dabarsuu qaban. Jennee abdan. Ulfaadhu wayyaamii Doktaratis ulfaadhu wayyaamii gaaffii tokkoon qaba ture haa hafuuti gizee biraatti deebina. Anis wajechuun fedha warri dibbee rukutanii mootummaa kenna jedhanii akkuma dargii kaa yookiin dhuftee jarri ati amma siin bahe jedhuchuu maltiifi kanas quba qabaadhaa gaafa ati siin bahin dhufte namni biyya keessa ta'anii biltsiginnaa abbichuu maanii jedhu kuni Oromoo ta'anii keessattuu ijoollee an beeku hiriyaa ta'anii kana keessan galinaa. Nama waaqi nyaatu cabmeettiin dhagaanuu jedhaniire. Warri baduu iyya dhagaatu. Akkas warri baduu iyya dhagaatu fi nama waaqni nyaatu beektaa nama nyaatu corqa afaanii kana dhagaanu cabmeettiin hin cabnisu. Cabbiseetuma si liqimsa. Gaafa Ameerikaan si nyaattu cabmeettiin si dhagaanu akkuma dargii kaanii Mangistuu Hayilamaariyaam asiin darre jedhanii Abiyyi asiin darre jedhanii garuu kaadireen milishaan gandaa poolisiin Oromiyaa keessattuu namarra yakka raawwatte ala baay'ee akka durii bara dargii kaanii namni baay'ee ala jiru amma nama baay'ee ala jira. Nama baay'eetti ala jira amma dammoo teknooloojiin hamaadha. Biyya kamuu keessa jiraachuu hin danda'an. Eessa ala jiraachuu hin danda'an. Kanaafuu kanaaf ofiin saaxilinaa jabaadhaa. Kijiba dhiisaa. Warra namarratti wanjal hojjetu yookaan immoo waan hamtuu namarra godhu gara duraatitti karaa seeraarraatti kaatanii kaanee akka wanni adaba guddaa keessa akka garanu beekamu gara duraatitti. Akka durii kaan beekta lafa jalaatti dhokatanii kaafanu mutiru ammaa. Amma warri lapheelle qabatan kuni makalaakiyaa kenna jedhaa warri laphee qabatanii oolan kun cufi suuraan isaanii riikardii ta'aa jira. Nuti adda bilisummaa Oromootii qabadhe alle ani ka Oromootii qabadha nama Oromoo hojjetu otoo hin ta'in nama Oromoo difeendi godhuu qabadha malee raayyaa ittisa biyyaa kun bara amma sirba amma dhaggetanii jiraannaan akka ijoollee Oromootti godhaa ture ni beekama. Wanni cufi riikardii ta'ee hafti kanuma jechuun barbaada ulfaadhaa wayyamaa warri daawwattanis warri beekate nyaaphi lolu jedha Oromooni yaa Oromoo beekadhaati itti qabsaayaa Jawaar Beqqalee Garbaa Abdii Raggaasaa akkasumas Gammachuu Ayyaanaa hidhamtoota adda bilisummaa Oromootii fi hidhamtoota Koongireesii Federaalistii Oromoo akkasumas abbootii qabeenyaa Oromoo manedhaa keessaa baasuun dirqama Oromootii sobanii waa'ee waraana kanaatiin isinii hin sobiniin jedhaanii kana dhaamaa nagaa toolaa nagatti bulaa isinis nagaa bulaa jenneera.